Kun odeeffannoowwan keenya kaskeendii dhibbaa waliif tiivirraa simbira dhaqqabanudha. Poolisiin federaalaatii fi magaalaa Finfinnee sakatta'iinsa waloon magaalaa Finfinnee keessa godhanii shakkamtoota 1,000 ol kutaawwan magaalaa Finfinnee mara keessaa to'achuu isaanii beeksisanii jiru. Sakatta'iinsa gaggeeffame kanaan manneen qumaaraa 37 akkanumallee immoo beetiingii 3,240 ol saamsamuu isaanii qindoominni kun beeksisee jira. Poolisiin magaalaa Finfinneetii fi poolisiin federaalaa waloon ta'uudhaan nageenya magaalaa Finfinnee irratti cimanii hojjechaa jiraachuu isaaniis beeksisanii jiru. Projektiin paarkii biyyaalessa cabaraa curcuraatti loojiin daanaa arbaa cabaraa eebbifamuu eegalee jira. Eebba kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad akkasumallee ammoo giiftii dureessa nyaataa yaachoo fi komishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammadii fi ambaasaaddarri Ameerikaa Itoophiyaa jiru Hosee Masingaan irratti argamanii jiru. Somaaliyaa fi Ameerikaan hoggansa garee Al-Shabaab keessaa tokko waliin ajjeesuu isaanii beeksisanii jiru. Deeggarsa Ameerikaa waraana Somaaliyaatiif gooteen waraanni Somaaliyaa hogganaa garee Al-Shabaab kata'an Ma'aalim Aymaanii ajjeesuu isaanii beeksisanii jiru. Ma'aalim Aymaanii kanaan dura biyyoota ollaatii fi Somaaliyaa keessatti shororkeessummaa garaagaraa hojjetaa turuusaas Somaaliyaan beeksistee jirti. Waraana Israa'el fi Hamas jidduu deemaa jiru dhaabsuuf jecha dhimma Gaazaa irratti kaleessa walgahii manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ammallee sagalee dhukaasa dhaabuu kennan irratti walii atoo hin galiin adda baanii jiru. Karoorri isaan qabatan dhukaasa hatattamaa dhaabuuf ka ture yommuu ta'u haa ta'uutii garuu waan jalaa hanqateef jecha gargaarsi namoomaa Gaazaa ariitiin akka seenuu fi danqaa tokko malee akka kutaawwan Gaazaa hunda dhaqqabu irratti walii galanii jiru. Amboruu mashii ture.